Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya as magaalaa Naayiroobii irraa darbu eegalee gargaarsi namoomaa ulaa afuriin gara Tigraay seenaa akka jiru UN hime. Itoophiyaa keessatti qaamni nagalcha jedhu hundi yoo mari'ate qofa nagaan dhufaa jedhan abbootiin amantaa. Oromoo takkuu salphinni kanaa qunnameen beeku takkuu lubbuun namaa akkanatti lubbuu tisiisaa taateen beektu Oromiyaa keessatti takkuu Oromoon akkanatti gubateen beeku. Artist Jaakoo Amantee kabbitoo waliin turtii taasifne kutaa lammattaasaas qabannee jirra. Xiqqoo abbaa boottiitiin wal qabatee qaamni baay'een akka gungumaa turanis nan beeka. Namoonni garaan hanqate jechuun sooshaal miidiyaa irras deemaa akka ture nan argaa. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa saganticha dhiyeessuun Firaa'ol Balaay. Itoophiyaa keessatti yoo qaamni dhimmi ilaallatu hundi hirmaate qofa nageenyi waaraa argamuu danda'a jedhan abbaan gadaa goobana hoolaa fi abbootiin amantaa biroo rakkoon nageenyaa kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti mudataa jiru hambisuuf hunduu nagaaf hiriiruu qabaa jedhaniiru. Hamzaa Hussein. Miyaa keessatti geggeeffamu waraana maatii gidduutti geggeeffamu waan ta'eef baay'ee nu yaaddessa jedhan abbootiin amantii fi abbaan gadaa barreessaa gumii abbootii gadaa Oromoo kataan abbaan gadaa Tuulamaa goobana hoolaa irreessoo waraanni obboloota lamaan gidduutti geggeeffamu amma hin dhaabbatu taanaan rakkoo caaluutaas deema jedhan. Oromoo takkuu salphinni kanaa qunnameen beeku takkuu lubbuun namaa akkanatti lubbuu tisiisaa taateen beektu Oromiyaa keessatti takkuu Oromoon akkanatti gubateen beeku takkuu Oromoon akkanatti buqqa'een beeku. Waraanni obboleessa waraanaa jiru waraanni ilmi abbaa waraanaa jiru waraanni maatii isaa ajjeesu maatii isaa gubu maatii isaa baqachiisu kun baay'ee yaaddoo hamaa bu'aa siyaasatii jedhamee waarratee jibba obboleeyyan lamaatii sabni Oromoo walakkatti goolamaa jira. Amma isin maal ta'uu qaba jettu amma yaaddoon kun garamiin furmaata argachuu qabaa yoo akka istitti fufe immoo garam deemuu malaa isin akka abbaa gadaa tokkotti maal dhaamtu? Oromiyaan woboo fi bilxiginnaadha ta'uu dhabdeetii muti. Oduu walii ta'anii ka biyya biraatu nutti baqatee nu keessa jiraata. Mariidhaan furatutu irra jira. Yoo ilma Oromoo kan ta'an taate wal tuffitu jira. Oduu waliin tuffatiin Oromoodha jennee salphina Oromoon keessa jiru kana jennee paartoleen siyaasaa Oromoo maqaa dhooftu martuu keessoo tokkorra gatteessee waarrattee biittituun akka ammaadii fi tasgabbii horatu godhuun marii fi marabbaa malee falli furmaata biraan jiru. Bakkee waraanni seene keessattuu waraanni oliinii bakkeen seene duudhaa fi safuu Oromoo akka balleessaa jiru hubatutu ta'e. Wanti kun yoo akka kanaan itti fufe yoo yeroodhaan hin furamu ta'e garamitti geessuu danda'a yaaddoo hagamii qabaa akka immoo wal dhabdee sabaa ta'een babal'anne lubbuu nama hedduu akka hin galaafanneef maaltu godhamuu qabaa saboota gidduutti ta'u maaltu ta'uu qaba jettanii gorsitu. Sabni Amaaratii fi sabni Oromoo kalee wal danda'ee wajjin jiraataa ture. Amma immoo waldhabbii Oromoo wal dhabe kuni rakkina amma naannoo Wallaggaatirraa sabni Amaaraa faannoon kana goote jedhu kun kana godhan jedhanii badii uumamaa jiru kana waldhabbii Oromoo wal dhabnetu karaa bane. Miidhaa kana immoo mootummaan to'atu hin dadhabne gidira keessa jira malee. Kan sanirraa hafe immoo riphee lolaan Oromoo keessa jiru. Riphee lolaan biyyoonni nurra guddatanuu hin dadhaban. Alqaayidaa, Alshabaab, Boko Haraa hanga ammaa hin danda'amne kunu. Kanaafuu badiin ittuma deemi. Ganaa badii hamatu nu eeggataa jira. Dacheen Oromiyaa hin taati. Paartii lamaa waliin mormu kana dhiisi. Paartii 50 isaa walitti guuran kanaafuu hin taati. Oduu aangoo walii qoodani. Oduu tokkummaa Oromootii dhaabbatani. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana rakkoo kaaba biyyattiitti mudate irratti xiyyeeffatee jira. Sanaaf furmaata kaa'uu irratti ka Tigraay irratti xiyyeeffatee jira. Sun nageenyaan akka furamuuf walii galamee jira. Gama kaanii immoo kutaalee biyyattii Oromiyaa bakka garaagaraatti rakkoo isin amma eertan kanatu mudataa jira. Kun amma nageenya Itoophiyaaf hin fidaa jettanii yaadduu gufuu akkamii ta'a haala kanaan Itoophiyaa keessatti nageenya buusuun ni danda'ama yoo ta'u baate maal gochuu mala? Oduu Oromoon nagaa taate biyyi marti nagaa. Oromiyaa jechuun dugda biyyaa jechuudha. Dirree siyaasaa, dirree diinagdee kan sabaa sablammiin hedduu keessa jiraatu, kan industiriin hedduu keessa jiraatu, kan warshaan hedduu keessa jiraatu. Darbee idila addunyaa magaalli guddoon Finfinneen magaala Oromiyaa, magaala Afrikaa naannoo sii kan jiru. Oromiyaan oo nagaa taate biitti marti nagaa taate. Yoo Oromiyaan nagaa buusin
biyyi tuni nagaan argattu. Kitaaba Kiristaanummaa fi Oromoo dur irraa haga ammaatti jedhu ka barreessanii fi dhimma Oromoo fi Oromiyaa itti dhiheenyaan ka hordofan Luba Balaa Mokonnin rakkoon biyya kanaa akka yeroo kanaatti na yaaddessee hin beeku jedhan. Wanna nama gaddisiisu kan nama boochisuu fi biyyi jirti jedhamee hanaasamuu hin dandeenye hundaa ol immoo namni namooma ba'ee jedhamee to'e akka tilmaamamu nama godhuudha. Namni obboleessa irratti raawwachaa jiru qaluu miti. Dhala namaa irratti raawwachuu hin dandeenye miti. Hankufe kaaseeti goonni handha'u malee akkanatti akkana wal gochuun kuni biyyi maal keessa jirti? Rakkoo keessa jiraachuu agarsiisa. Amma dhalli ammaa kuni maal taanaa jirra? Namni gara bineensa daggalaatitti of jijjiiraa jirra moo nama ta'aa jirra? Ani annayaachisaa jiru amma du'a kana qofaa miti. Ijoolleen amma dhalataan lafaa dhufu kuni kana shaakalaa jira sammuunsaa. Akkamitti kana dhaloota dabarsan gocha akkana kuni asumatti dhaabbachuu qaba. Lolli obbolaa jedhu gootummaa miti yeroo hundaanan dubbadhaani. Yoo ajjeesses gadhummaadha. Duutus gadhummuma karaa lachiinuu. Gargaaraa barreessaa olaanaa waldaa Makkaana Yesuusii Itoophiyaa kataan Luba Fiqaaduu Beenyaa Gannaala rakkoon amma biyyi keessa jirtu yeroo kamuu caalaa nu yaaddessa jechuun yaaddoo isaanii ibsaniiru. Yaaddoon isaa yaaddoo nama hundaati, yaaddoo hawaasaati, keessumaa uummata keenya gara lixaa jiraniitii fi yaaddoo du'aa fi jireenyaati. Kanaaf immoo waldaan qaama hawaasaa hangataatetti keessumaa immoo waldaan Makkaana Yesuusii gara lixaa irratti saachuraatididha. Baay'eetu achi jira kan miidhaman isaanii yeroo darbes immoo waaqeffannaa irra jiranii namoota gara 15 ol seenanii jalaa fixanii namoonni afaan gara biraa haasa'an afaan Oromoo kan hin haasofne namoota nagaa waaqeffatanidha kan waldaa keessatti nu jalaa fixanii. Kanaaf baay'ee yaaddoo qabna. Waa waldaan gochuu dandeessu waaqayyoon kadhachuudha. Amma danda'ametti immoo nagaan akka bu'u gamasiif gamanaan ta'anii mari'achuun akka danda'amu carraan kun akka inni uumamu hamma danda'ametti warra qaamni isaa laallatan puushii gochuudha jechuu barbaade. Amma immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Erga waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattaa'ee booda ulaawwan 4 gama naannoo Amaaraa fi Affaariin jiran gargaarsi naannoo Tigraay akka seenaa jiru UN ibseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa akka ibsetti akka lakkoofsa Itoophiyaa saddaasa bultii 6/2015tti tumsitoonni UN fi mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa konkolaattota 1,600 ol ta'u gara Tigraay ergameera. Barataan PhD Cambridge University rakkoo seerluga afaan Indiyaa waggaa 2,500 Sanskrit jedhamu hiike. Afaan kun Indiyaa keessatti namoota 25,000 ta'an qofaan dubbatamus afaan safeeffamuu fi kan ogbarruu fi falaasamni Indiyaa ittiin barreeffamedha. Raashiyaan bara faranjoota haaraa kanatti waraana lafoo guddaa qindeessuun weerara haaraa gaggeessuuf qophaa'aa akka jirtu Ukraine himatte. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky fi aangoonni olaanoon biyyatti qophiin Raashiyaan gootu akka salphaatti ilaalamuu hin qabu jedhaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Torban kana keessa qaamolee gurmaa'aniin haleelamuu kan himu taatoo kabbee kabbitoo jedhuun kan beekamu jaallee amantee namoonni walleessaa abbaa boottii jedhutti hin gammanne miidhaa irraan gahuuf yaalaa akka turan hime. Hamzaa Huseen haala inni amma keessa jiruu fi karoora isaa gara fuulduraa irratti dubbiseera. Kutaan lammataa kunooti. Xiqqoo abbaa boottiitiin wal qabatee qaamni baay'een akka gungumaa turanis nan beeka. Namoonni garaan hanqate jechuun sooshaal miidiyaa irras deemaa akka ture nan argaa. Ispeeshaalii magaalaa kana keessa namoonni jiran finxaaleeyyiin magaalaa kana keessa mandheeffatan baay'ee isaanii dhimma kana irratti akka gungumaa turanii fi iddooma takkatti illee xiqqoo akka arrabsuu wayii na mudatee beeka. Isa hojii wal qabachuu danda'a jedhee yaada. Maaliif jaallatamee warri kaan maaliif jibbuu qabiyyeensaa maal dabarsa walleen sun mee? Jechi abbaa boottii jedhu arrabsoodhaaf fayyadamaa turan namoonni magaalaa kana keessa jiraatan. Oromoo naannoo kanaa wanta hunda isaa dabarsee kennuuf OBN inni godhatuun akka arrabaatti itti fayyadamuudhaan boottii baala boottii jedhanii arraba biraatitti dabalanii toon arrabsu. Boottii godhachuun tokkoffaa piraawudiin kan nama godhu malee kan nama qaanessu miti. Sababni isaatis baay'ee miila duwwaa deemati kaan bara baasoo godhachaa abbaa boottii arrabsuu barbaadu. Kanaafuu boottii godhachuun arrabaa miti tokkoffaa. Lammaffaa immoo biyyichi abbaa qaba. Nurraa nyaachaa nurraa dhugaatii
nu arrabsuunis hin danda'amu, nu tuffachuunis hin danda'amu. Biyyi abbaa qabdii kan jedhu sin dabarsa. Yeroo dheeraafatti miidiyaa irraa baddee turtee sababiin isaas duraan hojii qoosaa yookiin immoo koomedii baay'ee namatti toluun beekamta turtee isallee adda kuttee turtee kun maaliif ta'ee ammoo itti deebitamoo akkam waan jiru nutti himi. Sitkoomii jalqabeen ture FIB irratti torbaniin kan darbu osuma darbaa jiru FIB dhimma qarshiitiin qarshii na dhoowwatanii hojii sun adda cituu danda'e. Kana ittan deebi'a garuu amma maal jechuun barbaada kabbee qabbitoon YouTube chaanaalii Boottii Entertainmentii hin deebi'a. Akkasumas immoo rabbi yoo jedhee egaa ji'a dhuftutti dabarseera sin jenne sagantaa eebbaa gaafa torbaa ji'a dhuftuu ji'a shanaffaa keessa hoteela Ililliitti sagantaa Grand Openingii stand-up comedy in qophaa ji'a ji'aan hoteelatti yookiin immoo iddoo danda'amutti ji'a ji'aan stand-up comediin akka dhiyaatu hojjechaa jirra. So kabbitoon gara fuulduraatti rabbi yoo jedhee ji'a ji'aan stand-up comedy magaalaa Finfinnee keessatti dhiyeessa. Boottii Entertainmentiidhaan sitcoomiin kabbitoo itti fufa. Hojii aartii kana hojjechuu kan eegaltee baratteeti moo muuxannoo dhumaan immoo akkamittiin gara kanatti seenuu dandeessee? Digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinneetirraa hin fudhee tiyaatira aartiidhaan. Kanaafuu baradhee kan hojjechaa jira jechuudha. Kennaadha maal kan jedhu ta'eerra immoo inni akkuma jirutti ta'ee barumsaan gaafa jabaatu immoo wanta gaarii waan ta'eef namoota hojii aartii irratti hirmaachuu barbaadan wanti rikoomandii gochuu danda'u aartii keessa jiraachuu barbaadanii aartiidhaan barnoota wal qabatan odoo baratanii moor piroofeeshinaaliin baay'achaa dorgommiinis baay'achaa aartiin keenya afaanis akkasitti guddisaa deemu waan ta'eef kana rikoomandii godha. Dhaggeeffattoota keenya har'as odeessaalee waancaa addunyaa wajjiniin wal qabatan sinitti muuf as jirra. Zalaalamas jira. Sanbattan kana maaltu eegama Zalaalam? Tolee Firaa'ol boru Morookoo fi Kiroosiyaan sadarkaa sadaffaadhaaf kan taphatan ta'a. Biyyoonni lamaan kana dura yeroo waliin taphatan garee keessattis jechuudha wal arganii ture ramaddii tokko keessa turanii qixadha kan isaan xumuranii tarii taphattoonni Morookoo dadhabbii irra turanii miidhamas qabu. Kirooshiyaaf carraa gaarii ta'uu ni danda'a sadarkaa sadaffaatiin xumuruudhaaf. Kiroosiyaan yeroo darbee xumura waancaa addunyaatiif dhaqqabde kan isheen dhabde dilbata dhuftummoo Arjentiinaa fi Faransaaytu waancaaf wal morkata jechuudha. Taphni kun dilbata dhuftummoo Arjentiinaa fi Faransaaytu waancaaf wal falmata jechuudha. Faransaay waancaa bara 2018 injifattee jirti. Kun immoo erga 1986 Arjentiinaaf kan jalqabaataa jechuudha kan mo'atan yoo ta'e. Kan itti aanu pirezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon ibsa kennanii jiru har'a waancaan addunyaa bara 2026 Kanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikoo waliin ta'uun qopheessu kanarratti marii ni taasisu. Amma biyyoota 32 waancaa addunyaa irratti kan hirmaatu biyyoonni Afrikaa irratti lakkoofsaan xiqqaadha. Hirmaannaa biyyoota Afrikaa kan irratti dabaluu fi biyyoonni waancaa addunyaa irratti hirmaatan gara 48tti kan guddatu ni ta'a. Ammatti kan isaan murteessuudhaatiif deeman biyyoota 48 kana 16 bakka 3tti goonamoo 12tiin bakka 4tti goona kan jedhus sichi kan murtoo argatu ta'a jechuudha. Kun biyyoota Afrikaafis hirmaannaa isaanii dabaluuf carraa guddaadha. Zalaalam dilbata mo'atanii erga adda baafamanii booddee immoo sagantaan cufiinsa isaa akkam kan sitti fakkaata? Tole egaa Kaataar milkii guddaatiin xumuraadha kan jirtu. Kuni biyyoota ba'aa giddu galeessaatiifis wanta haaraa fi wanta guddaa kana dura argameen beeknedha waancaa addunyaatiin jechuudha. Kan jalqabaa isaaniiti keessumaa gara biyyoota Arabaa keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa dilbataa sirnichi bifa adda ta'eetiin akka cufamudha kan eegamu jechuudha. Biyyi mo'atu badhaasa guddaadha kan qabu. Haga doolaara haga paawundii miiliyoona 41 itti fudhatanii gara biyya isaaniitti deebi'u. Kan lammaffaa immoo haga 35 ni argata. Sadarkaa sadaffaa fi arfaffaanis akkasuma badhaasa gaariidha kan isaan qaban jechuudha. Biyyoonni waancaa addunyaa kanaaf darban irratti hirmaatan jalqabayyuu mo'amanii kan ba'an jechuudha. Haga doolaara miiliyoona 1.5 ol ni argatu hirmaannaa isaaniitiif jechuudha. Kun dursee kan isaaniif kaffalameerudha. Biyyoonni mo'atan immoo isa kanas itti dabalanii badhaasa isaanii kan argatu ta'a jechuudha. Kun waa lama murteessa. Liyoonel Meesii yeroo jalqabaa waancaa addunyaa injifata kan jedhuu fi Faransaay walitti aansitee biyya Awurooppaa jalqabaa waancaa addunyaa mo'attu keessa kan adda baasu ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee keenya kan torban kana xumurree saganticha torban kana kan qopheessaa ture Hamzaa Hussein kan dhiyeesse immoo Ana Firaa'ol Balaay torban sagantaa biraan walitti dachaana nagaan bula.